Itoophiyaan sirna mootii Minilik lammaffaa hanga warraaqsaa diimokiraatawaa uummattootaatti imaammata nageenya babal'ina impaayeraa fi giddugaleessa ta'uu irraa gara bulchiinsa waraana ilaalchaatti ce'uun dhuma irratti gara federaalizimii sabdaneessaatti jijjiiramee hordofaa turte. Imaammattoonni kun tokkummaa biyyaalessaa fi nageenya naannoo karaa to'annoo giddugaleessa cimaa eeguu irraa gara wallabdee sabaa keessoo bakka bu'ummaa naannootiin bulchuutti kan guddatan yoo ta'u, yeroo baay'ee lammiilee osoo hin taane gocha abbaa irreetiin nageenya eeguutti amanama ture. Kunis olaantummaa seenessa qeenxeen gadaantummaa uumee gocha suukanneessaa gara jabummaan guutameen saboota sablammootaa fi uummattoota biyyattii irratti raawwatiinsa miidhamuu eenyummaa aadaa afaanii fi amantaa isaanii fidee godaannisa seenaan hin daganne jibbaa fi haloo bahiinsaa akkasumas biyya wal waraansaa misooma hin qabne beelaan addunyaa irratti maqaa gadhee gonfattee dhalootaaf dhiisee darbe. Dinagdee isaa waggoota dheeraadhaaf waggoota 100 oliidhaa fi qabsoosaa yoo inni jabaate lafisaa itti fayyadamuunsaa aangootti waan hin dhumnee fi qaama biraa itti fayyadamaa ture. Kun rakkoo hamaa ture. Rakkoon hamaan kun uummata kana akka inni of hin naangessine, akka inni of hin humneessine, dinagdeedhaan akka inni hin deemne isa godhe jechuudha. Kana ammaa inni Oromoon amma qabsoo lama geggeessaa ture. Tokko qabsoo dinagdee geggeessaa ture. Maaliif abbootiin qabeenyaa hayyuun hundumtuu walumaa gala miidhaatirra ture jechuudha. Kanaaf qabsoon Oromoo dinagdeedhaan laamsha'aa ture. Haalli inni ittiin jajjabaachaa ture sirni dinagdee isa humneessu waan hin turree fi haalli ture qabsoo kan isa miidhu ture jechuudha. Mootummaan paartii badhaadhinaan hoogganamu aangoo qabachuun booda yaadama ida'amuun godaannisa haaloo bahiinsaa fi maqaa gadhee qaanii ta'ee sirnoonni darban kunneen biyyaafis ta'e lammiilee gidduutti jibbiinsaa fi wal shakkii facaasanii darban maqsee seenessa waloon bakka buusuu fi tarsiimoowwanii fi imaammata siyaas dinagdee fi hawaasummaa guddina jijjiirama qabu fiduu danda'a jedhu boocatee biyya hundaarraa hundaaf taatu hundaan ijaaruu fi akkasumas tasgabbii biyyaa ida'amuu naannoo gaanfa Afrikaa fi gara dippiloomaasii dinagdeetti ce'uu irratti xiyyeeffateetu hojjechuu eegale. Hojii miira yeroo hin qabneen gama siyaas dinagdee fi hawaasummaan hojjetameen bu'aan maqaa qaanii kaleessaa haqee Itoophiyaa addunyaatti misoomaan beeksisuu galmaa'uu danda'eera. Bu'aawwan kunis qormaatilee nageenya keessaa fi alaan danqaan mudatus mootummaan nageenya waaraa fiduu fi hojjechaa jira. Rakkoo nageenya keessoo furuufis yeroo garaa garaatti waamicha qabsoo karaa nagaa taasiseera. Taasisaas jira. Namuma waan ta'eef hin dogongora. Nama waan ta'eef nama ofiin tuffata. Amaluma namaati kun. Inni kaleessaaf isa kaleessaa irraanfannee dhiisnee silaa ilaa filaameen aadaa keenya silaa mariif marabbaan aadaa keenya silaa araara jaallachuun oddaa jalatti sassaabamuun aadaa keenya nu ga'a. Inni hanga ammaa nu ga'a. Hoo rakkoon jiraate mariif marabbaan hiikuun hin danda'ama. Siyaasnis immoo bara kana carraa baay'ee waan qabuuf isaan dorgomuun isaan dubbatachuu hin danda'amu. Misooma uummata keenyaa jalqabbii kana dhaabuu tursiisuun garuu miidhaansaa jaarraa tokko ol kan deemu waan ta'uuf ijoolleen Oromoo ilaalcha garaa garaatiin qabsaa'aa jirtan hundi qalbii godhadhaa, qalbii jijjiirradhaa, keessoo keessan dhaggeeffadhaa. Isa har'aa isa fuuldura keessan jiru dhiisaati fagoo isa borii isa eegaree ilaalaa. Akkas laa'uu dandeenyee jennaan waa wal cabsinuuf hin qabnu. Wal gargaaree wal utuubnee biyya keenya jijjiiruu dandeenya. Guutummaa Oromiyaatti waggoottan 2, 3, 4 darbe keessatti wanti ta'aa jiru abdii guddaa kan namatti toludha. Rakkoon walitti bu'iinsaa yeroo yeroon mudatu nageenya lammiilee kan miidhu lubbuu nama nagaa kan galaafatu qabeenya kan mancaasuu fi nagaan bahee galuu hawaasaa fi yaaddoo ta'uu irra darbee gufuu guddina biyyaa waan ta'uuf mootummaan naannoo Oromiyaas yeroo garaa garaatti qabsoo karaa nagaa fi waamicha dhiyeessaa turee jira. Mootummaan hojii opereeshiniitiin tarkaanfiin fudhatu akkuma jirutti ta'ee humnoota gocha badiirraa of qusatanii maatii isaaniitti akka deebi'an waamicha karaa nagaa taasifamee fudhatan gara jireenya nagaatti akka deebi'an taasifamaa jira. Mootummaan ammas taanaan qaama waamicha karaa nagaa fudhatee karaa nagaan qabsaa'uuf garaagarummaa jiru
marii fi marabbaadhaan hiikuuf qophii ta'e wajjin faayidaa uummata keenyatiif jecha balballi nagaaf banne kan hin cufamne ta'uusaa mirkaneessuun barbaada. Ammas kabajamaa caffee kana fuulduratti waamicha nagaa dhiyeessuun barbaada. Nageenyi dhala namaa qofaaf osoo hin taane lubbu qabeeyyii fi lubbu dhabeeyyii hundaa fi murteessaadha. Kanaaf dhalli namaa lafa nagaa ooluu fi lafa nagaa buluu akka qajeeltoo guddaatti itti fayyadama. Nagaan nyaataaf dhugaatii gararraadha. Nagaan jireenya. Nagaa kennaa Waaqayyooti. Biyya kanatti kan barbaachisu inni hangafaa nageenya. Nageenyi bu'uura waan hundaati jiruuf jireenya dhala namaa kamiiti. Nageenyi uumama hundaaf hin barbaachisan. Waaqa gaditti lafaa olitti kan barbaachisu dursa nageenya. Hawaasni nagaan bahee galuu yoo dhabesi rakkoowwan siyaas-dinagdee fi hawaasummaa miidhaa qaqqabsiisan dhufuu malu. Oromiyaa keessa waraanni deemaa jiru, waraana obboleeyyan jidduu deemaa jiru. Warri mootummaa keessa jirus ijoolluma teenya, warri gaarii jirus ijoolluma teenya. Obbolaa tokkotu walajjeesaa jira. Seenaa namatti hin tolle gurra namaaf dhaga'uun namatti hin tolle baay'ee dhaga'aa jirra. Kana hambisuu fi tibbana gamtaan qeerroo dargaggoota Oromoo rakkoon nageenya naannoo Oromiyaa akka hiikamuu fi qe'een Oromoo nagaa dheebotee nagaa akka argatu akkasumas rakkoo jiru bifa ammayyaa'een mareef marabbaan akka furamuu fi walajjeechaan haa dhaabbatu nageenya waaraan fulla'insaan mirkanaa'u jedhee waamicha nagaa dhiyeesseera. Humni hidhatee bosona jiru kun qe'ee Oromootitti nagaa buusu, qe'ee Oromoo akka nagaa argattu gochuu, lubbuun Oromoodhaa humna kanaanis qaama birootiinis badaa jirtu tun akka hin banne. Waraansa kana keessatti dhaabbatee tasgabbaa'ee uummataaf jecha qaama miidhamaa jiruuf jecha qaama dhalasaatti dhabaa jiruuf jecha harmeen udeesse harmee haadha qeerroo haadha qarree uummata keenyaa ilaallee har'a isa isaan keessa jiran kana keessa riliifii yookaan boqonnaa tokko argamsiisuudhaaf tasgabboofnee mareef mareedhaan qofa furachuu qaba. Haadholiin keenya, dargaggooti keenya, daldalaan keenya nagaa argachuu qaba. Nagaan yoo jiraate misoomni kan jiraatu, nagaan yoo jiraate nagdeen kan jiraatu. Kanaaf kun murteessaadha jedhee nama naan gama kootiin. Wooma tokko qofa yaadachuu nama barbaachisa. Lamaa sadii isaa ta'u bakka irraa kaane yaadachuun barbaachisaadha. Kan lammadaa dantaa waloo. Sadaffaan immoo eenyummaan keenya fuula dura maalii hegereensaa? Yoo xiqqaate mana keessatti walii gallee keessoo keenyatti walii gallee ajandaa keenya walitti finnee ajandaa waloo qabaannee qaama nu lolaa Oromummaatiin nu waraanaa nu balleessuudhaaf wal ijaaraa jiru kana dura dhaabachuun dirqama keenya ta'a jechuudha. Boqonnaan qabsoo Oromoo kan walajjeechaa osoo hin taane sirna cimaa waloon ijaarrachuun hiyyummaa fi booddeetti hafummaa keessaa ba'uu fi tokkummaan kan itti ititu ta'u. Sababa baay'ee bal'aa waan ta'eef garaagarummaan ilaalchaa nu gidduutti uumamuu danda'a. Kun uumama. Maatii tokko keessatti garaagarummaan ilaalchaa jiraachuu danda'a. Garuu immoo garaagarummaa obboleeyyan gidduu jiru kana aadaa qabnuun, duudhaa qabnuun, ilaameedhaan gatteenyee mari'annee furaa deemuun injifannoon keenya sadarkaa barbaannutti guddachaa akka deemu kanarraa immoo uummanni keenyas fayyadamaa ta'uu akka danda'u nu taasisa waan ta'eef sababa barbaannee hanqinaalee jiran lakkoofnee kanaan wal fuuldura dhaabbannee afaan qawweetiin kan walajjeefnu taanan kanarraa fayyadamaa kan ta'u Oromoo miti. Kanaaf yaa sabaa tokko taanee wal utubnee irree walii taanee deemuu nuuf kabaja waan ta'eef garaagarummaa qabaachuu dandeenya. Garaagarummaa keenya san aadaa qabnuun hiikaa haa deemnu. Waloomuun injifannoo utubaa mareef marabbaan rakkoo furaa wal dhaga'uu dhabuun kufaatii hin malleef saba saaxilaa kanaaf furmaanni tokkummaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii Aga Badhaadhinaa dhimma nageenyaa irratti qopheeffadhe asuma irratti xumureera. Qopheessaan qophii kanaa Marshaa Shophaan ture. Qophii biraatiin hanga deebinutti nagaatti.